Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasininja balayan kenya kakali jalatamu kana daawachaa jirtan hundi keessan katika kaguddaa khadiraa khadala salamtaan jaalalaa fi obbolummaa sumarraan isin haadha qabunja itti aansuudhaan mee gaaffii takka waa'ee dhimma sa'a masheensanii sanga dalchisanii haqa abbaa qabu kadirree taa'u shiraan ukkaamsanii jecha sanii wal fakkaatu tokko qabadeen isinii dhiyaadhe abbaan haqaa eenyu jettu akkasumaan akka carraa gaaf tokko seenaa takkarratti leenca lafeen laagaa waraante akka lafee nyaachaa jiru lafeen laagaa waraante naan eenyu lafee laagaa keessaa na baasaa jee leenci barbaadaa ture bineensota hundi walitti qabe mootii bineensota waan ta'eef namoonni sodaata nuti baasuu hin beeknu laakiin ammoo namni baasuu danda'u nu keessaa bineensi baasuu danda'u hummoodha janiin hummoo baasuu ni dandeessaa jeen eeniin danda'ateen haya ajuuraan seeqannaa yookaan barcaan seeqannaati lafee laagaa keessaa na baasii jeen hayettee lafee laagaa keessaa baaste ergaa baaste hayyee barcaa kiyya yookaan ajuuraati yenaaqanii jettee gaafatteennan kan ati afaan leencaa rabbi si naqee si baase afaan leencaa seentee rabbiin si baase ajuuraa na gaafattaayimii hin dubbatin calleessituma humjii zimjii deemii jeen waa jaalatteetii miti osoo hin ta'in hummoo kan hanga ammaa hum jechaa jirtuuf fakkeenya kanaatiin wal qabate dhimmi oromiyaan yookaan ilmaan oromoo irra jiraachaa jiran har'a maalii adda addummaan kanaan dura deemaa jiruu fi adda addummaan har'a deemaa jiru akka seenaatitti seenaa isinitti sammuu keessa isin taa'u osoo hin ta'in akka fakkeenyaatitti akka gaafii mirgaatitti ol baatanii